asirra kana isiniif haasawaa akka kabajaa hunda guddatu akkanatti seenaanis jara abbaa manaatii fi haadha manaa tokko ture. Haadha manaa kana yeroo tokko biyya tokko jinniin seente. Yeroo kana abbaan manaa maal godhuu qaba deemee bakka sheekan jiru barbaadee sheekan yaamee dhufe. Yeroo kana abbaan manaa kan sheetichi abbuu yaamee dhufu sheetichi abbaan manaa sheetichi yaamee abbuu dhufu irraa baasuudhaatti seena. Yeroo kana abbuu baasu jinniin tun maal jetteen sharqii takkaan malatti hin bahuu jetteen. Sharqii dhiisiitii bahii jeenu sheetichi sharqii maal kan taabitii akkuma bahii jeenu hin bahuu sharqii takkaan malatti. Hayyee sharqiin tee maalii jennaan isii keessaa baheetiin abbaa manaa sii seenaa jeenu. Yeroo kana hin ta'uu yeroo kana abbaan manaa qarjee rifatee ichi siiqa. Abbuu tana sharqiin tun hin taatu bahee akkanumatti deemu. Maaliif jettee nan gaafate jennaan waan inni salaanneefin isa keessa seenuu barbaadee akkana jetteen jenniin jechuudha. Abbuu tana haa eega kana jette akkasitti jinni sharqii kanaan malee hin boo'etteen sheetichi akkam jeen haa eega jetteefu ulaa dura taa'iitii yeroo inni salaata dhiisee ulii dhuftee akka seentuu jeen. Yeroo kana abbaan eega sheetichi akkana jedheenii booda sharqii kanarratti baate. Abbuu tana maashaallah egaa seenaa kana wanni irraa dalagamte haati manaa abbaa manaa sii kana ibaadaa rabbii tana qabsiisuudha malee carraan isiidhaan ibaadaa rabbii tana gurbaa qabsiisu malee waan biraa miti kana sheetichaa hojii galtee waan kana daleedeesin. Yeroo kana abbaa manaa sii kana sheetichi abbuu gaafatu akka nyaalli isaannaan qulfii masjiidaa isaatu harkaa qabaa. Isaa qulfii masjiidaa bana salaanni jammaa tokko akka isin dabarre itti himtee sheeticha kanatti akkana haa itti haadha manaa nafii jechuun tabifatanatti waan akkanaa daleedee jechuun itti namatti ibaadaa rabbii kanatti jaarsisii yaamtu. Akkasuma shamarran keenyaas inshaallah akka amala akkanaa kanaan bifa akkanaa kanaan nama adda addaa haalli isaa ibaadaa kanatti tulfaatu bifa garagaraa fayyadamtanii taaktika garagaraa fayyadamtanii abbaa manaa keessanii akka karaa ibaadaatti yaamtanii isin ijaa har'aaf seenaan tiyyaa kanumaa wajji wal fakkaatti hanga seenaa biraatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallaagaa obboleessa keenya gorsa ajaa'ibaa tokko nuudhaan. Kanaafuu akka seenaa garaagaraa tan isin biraan geenyuuf nadhiishaatuuf yookaan subscribe godhuudhaan gargaaruu qabdan. Yaadallee koomentii jala barreessaa fi akkasumatti gorsa yoo kun isinii ta'e like irra nuuf tuqaa. Kanaafuu hanga sagantaa biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuuf.